Har'a seenaa abbootii kennaa isiniif himuuf deema. Seenaa abbootii kennaa kan duraanii irraa gara seenaatti haasofnu seenaan baay'ee mi'ooftuu waan taateef jechuudha. Harka fuuni kabajamtoota daawwattoota kennaa. Kabajamtoota daawwattoota chaanaala Ahmad Oromoo. Gara seenaatti haasofnu. Namtichi kun Rabbiin ijoollee afur kenneef jaartii isaarra. Namtichi kun immoo baay'ee nama jajjaba barsiisaa ture. Baay'ee nama cimaadha. Yaani aadaa ofii jabeessa. Zamana duraanii san ittiin beekan, zamana gaarii san, zamana wanni hunduu rakkasaa jechuudha. Zamana san keessa nama jiraateedha. Ijoollee afur qaba. Almuhim jajjabinna isaarraa wayita inni mana barumsaa deemu hatta direkteerri mana barumsaatu isa sodaata. Caalaa haa jennuun. Caalaan dhufe yoo jennu hatta direkteerri mana barumsaatu dogongora akka hin daleyneef caalaa sodaata. Barsiisonni sodaata, barattoonni hundinuu sodaata. Isa waliin akkana jettee jiraatta. Almuhim caalaan kun baay'ee nama gaariidha laakiin nama jajjaba, nama aadaa jabeessu. Zamana sanitti maal jedhan abbaan ilmaan isaa guddisuudhaaf itti jabaachuu qabu. Turmuu qabu isaan dogongoran. Aadaa akkasii san irratti guddate inni aadaa akkasuma akka aadama san irratti ilmaan ofii guddisuudhaaf deema jechuudha. Almuhim yeroo booda jaartiin isaa duute. San booda innis umriin isaa fagaatee yaani dulloomee harka ijoollee isaa afran sanitti deebi'e. Yeroo kana dubbiin isaa galte akkana jedhe. Ani amma zamanni kennaa fi zamanni ammaa kun garaagarummaa qaba. Hin beeka ijoolleen tiyya lash na gooti. Laakiin ijoollee tiyya dhiifama gaafachuun dirqama. Baay'ee isaanitti jabaadde yeroo kiyya sanitti. San booda mucaan ijoollee afran irraa mucaan tokko seenaa kana nama biraatitti hima. Maal jedhe? Gaaf tokko abbaan kennaa guruppii waliin fidee xalayaa nuuf erge jira. Xalayaan akkana jetti. Ilmaan tiyya. Halangeen tiyya ta dur qajeeltuu jedhee maqaa itti baase akka waa xiqqollee taatu isin qajeelchite hin beeka tumaa irra. Laakiin jedheen aadaan hordofuun yeroo baay'ee dogongoratti nama naquu danda'a. Akka ani dogongoratti yeroo daa'immaa keessanitti baay'ee akka garaa isinitti jabaadhee isin tume isin cinqee hin beeka. Laakiin wallaahi rabbi hin beekaa hafuura kiyya caalaa isin jaaladha. Onnee tiyya caalaa isin jaaladha. Lubbuu tiyya caalaa isin jaaladha. San hundaa wanni godheef jaalala keessaniifi malee isin miidhuufi miti. Ilmaan kiyya. Abbaan gadheen ijoolleen isaa ijoollee faayidaa hin qabne taate jedha aadaan yeroo sanitti. Abbaan jajjabni ammoo ijoolleen isaa bakka guddaa gahetti jedha aadaan yeroo sanitti. Kanaaf anillee isinitti jabaadhe. Jibbaa fi miti kana wanni beekuu qabdan. Jibbaa fi miti takkaa isin jibbee hin beeku. Takkaa jibba garaa kee keessatti isiniif qabadhee hin beeku. Jaalala malee osoo haati teessan lubbuun jiraatte kana ragaanaaf baate. Takkaa jibbaa isiniif hin qabu. Yeroo sanitti ammoo aadaa baay'ee eegganna. Akka waan aadaa hordofuun jannata nama seensisu. Laakiin erga guddadhee umrii kana gahe dogongora akka ta'e beeke. Kanaafuu ilmaan kiyya dhiifama naaf godha. Ilmaan tiyya yeroo ijoollee teessan qabattanii na bira dhuftan isin arga. Ijoollee teessan dhungataa, ijoollee teessan jaalala kennaafi laakiin ija takkaan akkatti na laaltan hin arga. Akkana ijoollee guddisuun, akkana jaalala ilmaaniif kennuun akka waan nan jettanii ija keessanii na waraantan. Ilmaan tiyya ani amma dulloomee manguddoomee jira. Ilmaan tiyya dhiifama naaf godha. Rabbinuu dhiifama namaaf godha jedhe xalayaa nuuf erge jira. Abbaan kenna mucaan kun namtichatti hima. Hundi kenna xalayaa yeroo dubbisu gargar taanee dubbisne yaani iddoo takka hin jirru. Laakiin subhaanallah nu hundinuu xalayaa erga dubbifnee geessine fiigaa ilmaan teenna qabannee yeroo masan mana abbaa kennaa deemne. Nu hundinuu achitti waliin qabamne. Beellama tokko malee hagam akka abbaa kennaaf jaalala qabnu gaafa san argine jedha. Hundi kennaa mataa isa dhungannee miila isaa dhungannee abbaa kenna osoo gaafa san ati akkasitti nu tumuu baatte aadaa hordoftullee nutti jabaattullee osoo ati akkasitti nu tumuu baatte silaa har'a bakka har'a jirru kana bakka har'a genne sadarkaa har'a genne kana yoomiyyuu hin genne. Tasa
ijoollee faayidaa hin qabne ta'uu hin dandeenya. Akkasuma tasa yookiin ijoollee gaariillee ta'uu hin dandeenya. Laakiin ciminni ati nutti cimte qajeeltuun ati ittiin nutumaa baate halangeen sun dhugama nu qajeelchitee jirta. Abbaa keenya dhiifama nu gaafachuu hin qabdu. Hin beeka. Onnee teenya keessatti xiqqoo sitti mufannoo hin qabna. Laakiin wallaahi takkaa si jibbinee hin beenu. Abbaa keenya jennee ni ammannee nu hundinuu boonne jedha. San booda nu hundinuu gara mana keenyaatti galle. Irra xiqqaan ijoollee namticha kanaa ilmaan caalaa keessaa jechuudha. Erga manatti gale jedha. Jechi abbaan keenya nu jedhe sun baay'ee mataa keessan adeemaa bulte. Rafuu dadhabe jedha. Sammuu kana na hooqaa bule. Waanii wallaale. San booda jedha. Ilmi xiqqaan kun halkan san rafuu dadhabe jedha. Xiqqaan kun san booda jawwaala kee fuudhee osoo hin beekin yaani fedhii kiyyaan ala akkaan gocha kana godheeti jedha. Fuudhee ergaa akkana jettu abbaa kiyyaa barreesse. Abbaa kiyya beeytaa ani irra xiqqaa ijoollee keetiiti. Akka ati isaan tumtee guddiste san hagas nagahuu baatullee laakiin hayni tokko nagahee jira. Laakiin wallaahi rabbii kiyyatti kakadhe hagana yaani waan xiqqoo waan haga xeefiillee jibba siif hin qabu yookaan waan haga xeefii qeemee si qabadhee hin beeku. Beeyta abbaa kiyya jedheen wayita mana kee dhufnee ilmaan tiyya hammadhee dhungadhu ani takkaa ija badduudhaan silaalee hin beeku akkaati jettu sana. Sila osoo abbaan kee amma ka'ee na dhungate akka turaan na dhungatu sanitti osoo na hammate jedhee yaada. San sirraa eega malee takkaa yaani garaa kee keessatti qeemee yookaan mufannoo takka siif hin qabu jedheeni abbaa isaatiif barreesse. Abbaan isaa jedhan yeroo san ka'ee gara mana mucaa isaa kanaatti dhufe. Booda mucaan balbala bitaban abbaa isaati. Abbaan isaa ilma isaa qabatee dhungatee hammatteeni akkana jechuu jalqabe. Dullaan hin qajeelchaa jennee yeroo sanitti dullaan sinitti deemna. Laakiin wanni haga jaalalaa, wanni haga garaa laafinnaa ilmaan qajeelchuu hin beeynu turre. Osoo ka beeynu taate sila yeroo san jaalalaa fi garaa laafinnaan isin guddisnaa turre. Jedhee booyuu jalqabe na hammatee na dhungata jedhe. Anis abbaan kiyya ammadheenii dhaabadhe. Yeroo kana jaartiin tiyallee booyicha keenya dhageettee fiigaa baatee booyuu jalqabde jedha. Osoma abbaan kiyya akkasin na hammatu hafuurri isaa cituu jalqabe. San booda shahaadaa qabatee akkuma dhaabatu sanitti lubbuun isaa baate jedha mucaan xiqqaan kun. San booda yaaluudhaafillee yaani onni hafuura itti deebisuudhaaf yaalanillee laakiin hafuurri isaa hin deebine yaani guyyaan isaa gahee du'e. Ilmi dhumaa abbaa isaa hammatee harka isaa irratti du'uu danda'ee jira. Laakiin ilmaan sadan carraa kan argachuu hin dandeenye. Kanaafuu wanni dabree jirra. Namoonni abbaa keessanitti mufannoo qabdan, namoonni haadha keessanitti mufannoo qabdan hin jiru hin jedhina. Kanaafuu wanni dabree jira. Abbaa fi haati teenna yoomiyyuu miidhama keenya hin barbaadu. Yoomiyyuu xiqqeenna keenya hin barbaadu. Isaanii ol akka taanu barbaadan malee takkaa isaanii gadi akka taanu barbaadanii hin beekan yookaan hawwanii hin beekan. Sammuu isaanii keessatti wannummaan akkasiitu hin dhufu. Keessattuu haati jaalala. Yaani haati haadha ta'eetiin na jaalatte jechuun hin dandeettu. Jaalalummaan isii waan ta'eef jechuudha. Haati jaalala, abbaan ammoo utubaadha. Jaalala malee utubaa malee jiru tana keessatti jiraachuun baay'ee ulfaata. Utubaan manaa yoo abbaan kee waa ta'e jechuudha. Manni akka waan sitti kufeeti. Manni akka waan sitti kufeeti. Yoo haati ta'e waa taate ammoo manni ona sitti dha'a. Kanaafuu haadhaa fi abbaa keenya jabeeffannu. Waa'ee abbaa dubbannee waa'ee haadhaa osoo hin dubbatiin bahuun baay'ee namatti ulfaata. Seenaa bareedatu jira. Gabaabduu dhalle. Mucaa tokkotu jira waggaan isaa 12. Abbaa fi haadha isaa waliin jiraata. Abbaan isaa ammoo yoo inni waa balleesse mata makana keessa qoshisa ba'a. Yoo inni waa balleesse qabu. Yoo inni waa balleesse qabu. Aadaan abbaan tumu kana dhufee keerraa dhoggu haadha isaati. Sanboota mucaan taa'ee ani amma haadha tiyya jeequu qaba. Abbaan keenyarraa dhoggamuun irraa hin dhogguu laala jedhee yaade. Sanboota gaaf tokko haati isaa jeequmsa jalqabee jira. Haati isaa nyaata kennitee fi deem manatti galee nyaadhuu jetteen. Mucaan gaduma bahee kushiinaa duratti huccuu ofirraa baasee afatee tishartii jechuudha achitti nyaachuu jalqabe. Haati ilaaltee mucaa manatti galisiin hin jenne
jettee ni birmatarte. San booda erga nyaata keessee booda achumatti dhiisee sahnii gara manaa ol seene. Haati fuutee uffata kennitee fi kana jijjiiradhu jetteen. Uffata san fudhatee alatti bahee manuma duratti gangalachuu jalqabe. Uffata amma godhate balleesse. Haati ilma kiyya fayyaa qabdaa? Si dhukkubaa? Naan jette jedha. Inni ammoo haati isaa haga isa tumtu eega. Yeroo hojii manaa hojjedhutu gahe. Hojii manaa ilma kiyya hojii manaa hin qabdu hin qabu. Ilma kiyya hojii manaa hojjedhu naan jette. Hin hojjedhu jedheen. San booda daftaraa fi biirii fiddee ilma kiyya hojjedhu naan jette. Tole jedhee irraa fuudhee luukii tokko keessaa kute daftara keessaa. San booda haatiitii ariifattee bakka teettuu kaatee dhuftee na hammatte. Ilma kiyya si dhukkuba fayyaa qabdaa? Akkam si godha? Likkii hin jirtu barkalee fi har'a naan jettee ofitti na qabdee na hammatte jedha. Yeroo kana beeke. Haati tiyya yoomiyyuu na tumaan jirtu. Yoomiyyuu na tuqaayyuun jirtu haati tiyya. Abbaan kiyya haadha tiyya irraa na dhogguufiyyuu haati tiyya na tumaan jirtu. Gaafa kana beeke. Akka haati yoomiyyuu nama hin tumne. Nama tumtullee tumaaf nama hin tumtuu beeke jedha. Yeroo kana jedhe natti dhagahamee imimmaan fuula kiyya irra yaa'ee akka gaafa sanirra haadha kiyyaa fi abbaa kiyyaaf takkaa deebii sirrii hin taane deebisee hin beeku. Takkaa dogongoree hin beeku isaanitti. Har'a umriin kiyya waggaa 40 gahee jira jedha. Waggaa 12 irra takkaa dogongoree hin beeku jira. Of eega waan ta'eef. Namni haadhaaf abbaa qabu waa hunda qaba. Namni haadhaaf abbaa hin qabne waa hunda hin qabu jechuun hin dandeettu. Maaliif yeroo lubbuudhaan jiran jaalala isaa ni kennaniifii jiran. Jaalala saniin jiraachuu hin danda'a miidhamullee. Rabbi umrii haa dheeressu haadhaaf abbaa kenna. Namoonni haadhaaf abbaa qabdan du'aa godhaaf. Namoonni haadhaaf abbaa hin qabne ammoo Rabbiin warra jannataa isaan haa godhu. Viidiyoo biraatiin haa gorsittee nagaan naaftu. Yoo haaraa taatan maatii ta'a nagaatti.